Jalaan fuudhe tokko bifoolii jalaan fuudhe takka immoo abdii jalaan fidaa jechuudha. Abdii jala nama abdii fooloo godhate abdii jala. Okay. Abdii jala. Meerii giiftii kennite. Meerii eessa jirti? Meeriin jaarsa maaliif qortii miti? Okay. Ishi. Maammee jalaan fidaa amma takka. Maammee jala. Maammee jala fidaa jechuudha. Kun taaptaa bingoone fooloo godhe malee. Wajjidanii galii kottu dhiiroo taate rakkoo miti dhiirrisi. Bakka ishiin jettu siyaa fiddu. Kanas. Asirra dhuftanii warri keessa gadi buutan narraa darbe maammee. Dhageessee. Caaltu. Tefuuf. Oke, 47. Miidiyaa fayyadamaa jaalalleen kee. Ilaalu iyyuu miidiyaan tuttuqee fayyadamu. Irrafamu sa'aatii kana sa'aatii 5 fi walakkaa. Yaalitoo yoo didee borgana mana seesistan. Yoo rafuu baatetti ergixanyaa taate malee ittiin dawwalu. Yeroo wal janaa jantan saa kana sii bilbilaa? Yaa. Hin bilbilee. Jira jechuudha. 47. 41. 82 92. Magaasaa. Dhaggaa. 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 Ankoo caaltuu yookiin caaliidha. Okay. Meeti qabata. Dhiira nama arrabsu taanaa wallaahi na arrabsa sa'aatii kanatti dawwalee na fannisaa inni maxxaqa balaga inni man danda'a keer. Wallaahi nama arrabsa taa'e tokko tokko. Ati hojiin qabda sa'aatii kana namarratti dawwaltu namaan jedha tokko tokko. Halasin kaasu tokko waamennaa irratti hin deebisu warra halkanii irra fani waan ta'eef miira aariitiin akkana irratti naasa'uun barbaadu. Caaltuu borga nama kottu. Maakii itti fufi. Warri Itoophiyaa osoo ganama taatan amma kana booda Itoophiyaa nan dhaabasiifuu fi maakii irratti. Warri Itoophiyaa warri Itoophiyaa yoom taabeetta ganama warri Itoophiyaa warri Duubaay galgala Saawudii fi Duubaay. Okay, maakii fi siifuud maakii itti fufi amma taraan keeti. Duwwaa 9. Miidiyaan fayyadamu jaalalleen kee bareeddu. Baay'ee fayyadamu. Ishii duwwaa 9. 46. 46. 30. 30. 56. 56. 88. Magaasaa 88 moo 89? 88. Magaasaa. Abdii. Abdii. Kan kee. Daraartuu yookaan maayikii. Miti qabadha. Amma irra busaatii kana miti? Irra bubaayisee. Gastirra jiru fooloo godha. Warra gastirra jiru fooloo godha asuma. Hello? Hello? Akkam nagaadha? Nagaa irrafte? Dhiifama guddaa sa'aatii kana asitti dawwaluu kiyyaaf na of galchi. Ani kanas dawwalaa jiru qophii jaalalaatirraayi. Miidiyaan keenya sa'a 24 waan hojjetuuf sa'aatii kana asitti dawwalee dhiifama guddaa naaf godhe jalqaba. Gaaffii xiqqoo si gaafadha ayyamamaadha? Gaaffii yoo baay'ee baates.
Hello? Hello? Maki, nalalu dufinna tari midiara. Maki. Dhufu lubbu wallahi birrii waggaa sadiin dalageen nyaatee jira. Biroo ki jala jira beektaa? Dhufu miidiyaa baay'een fayyadamu. Miti kun. Tanshi boodatti deebina kwa. Tammi dayo boodatti deebina. Ingkaas wallahi tunanna ganaa goonaaf kaa warri hoggame kana nyaatette qaldanya deebina. Biyyoon isaa nyaatu biyyoon isaa. Ingkaas ammas itti deebisara. Barbaadu dhugaa rabbi jaalla jenna achumaan sas jedhe. Miidiyaa waan jiran itti fakkaate. As jira. Maa keessa jira? Lakki lubbu baay'ee fayyadamu dhufe jiraatiin jee malee fayyadamu baay'ee miidiyaa. Inkaasu inni amma bakka jaalala jennaan cufatee waanan siin jedhu. Dhiira maan siin jedhamee hin baay'ee taaree dubbichisi. Jaalala jennaan nama cufate. Oi, birrii waggaa meeqa akkamti si nyaata inni itti deddeebisen kaasuti? Akkamti si nyaata bareetti moo? Abbaa manaa keetti moo? Jaalallee keeti? Lakki akkanuma intan wal jaalanii akka nama tokko. Eshi. Bakka inuma natti ergin jira. Kasaan baqqan ergaafiin ture. Amma deebiin waggaa sadi duuchaati ija jifatte moo? Waggaa sadi nama miidiyaadhaan beektu moo lafatti beektu meenatti? Halkan bakka halkan natti dawwalee baay'een na soba ganama halkan sana akkaawuntii natti ergeen bulaa ganama nan ergaa. Osuma akkas ta'u maal jechuudha booddeen kiyyaa maaliidhaan jedhee bilooge. Kana booda birrii nan gaafatiniin jedhee bilooge. Qoy. Halkan guyyaa birrii si gaafata? Halkan natti dawwalee bakka uumamina na haasee kee akkaawuntii na erga ganama nan ergaa. Jechuun nama miidiyaadhaan wal beektu moo lafatti? Haala lafumatti wal beeknu waggaa shanaffaa keessan jirra. Eshi waggaa sadi guutuu ati maal kiyyettee hinnati birriitti ergaa? Inni kaasirraa qabaa moo jaalallee abbaa manaa keetti si fuudhee seelaa qabuuf jalaa si qabaa? Lekki ni kasnarraan qabu nafuunis. Eshi maaliif birrii kana hundatti ergite? Amma waggaa sadi guutuu isaa hojjette jechuudha barga. Maatii na barsiisin jedhaan inuman naa qaxara yeroo kamiyyuu. Ani inni miidiyaa kanarra lafaa ol waa'ee maali isinitti fakkaata? Jaarsi maatii isaa sin barsiisnee sin jaalatu. Isinitti meen beekuun viidiyoo isin waraabaan oolan. Inni hin jedhu qo'e. Diqqoon jedhan jedhe yeroo kamiyyuu diqqoon jedhe si barsiisa rakkoo hin qabu maaliif sarartaa haala si barsiisi bakka deebi'uuf mukiyyaa booddeen koo maaliidhaan jireenya kanarraa abdiina murachiisuun deeman jedhee bilooge. Amma qormaata kanan darbaan kufaanan laalan jedheetumaa. Ishee amma inni bilbilan kaasuu waa'ee jaalalaa gadi fuunan harkaa cufee amma maarratti wal loltanii adda baatarree. Si bilooke? Zimmiman jedheen bilooke lakkee anasuma bileeke. Zimmiman jedheeni akkamitti birrii kana hunda nyaachistee callistee irraa haftaati hin maraatti moo sammuun qabduu qaalitti. Sorry dhiifama namni waggaa sadi guutuu birrii irratti argee bilookii godhe biraa deema. Maaliif cuftaama birrii kee deeffattutti gurra'ee tan biraa deema isaanitti mataasaa irra dhaabbatte. Yeroo hundi waanuma san natti haasaa kaa yeroo guutuu uma birrii natti haasaa bir. Amma dhaggeeffadhu waan asi gorsu yoo na dhageesse akka obboleettii takkatti. Amma maal goota itti deebii haasofsiisi inni birrii isaatiif jecha si haasofsiisa. Itti deebiitiin naga'uma akka duraanii haasofsiisa. Sana booda birriin erginiif amma booda birrii kee argatti qabadhuuti hamma biyya galtutti sossobeetuma haasofsiisiin arabannaa kennuu didee minaamana bakka cinqii itti hawwaju gaanni birrii sittaase. Yani arabannaa kennuu deeyotti dhaante irraa macee maraba keessa jirraati. Cinqii itti hawwaji gaafa inni birrii siin jedhe amma sanatti sossobii amma biyya galtutti farkan ga'e gaafa biyya galtee. Baay'ee wina quuxessaa. Ya, ishin
باي ما ينقود إسا والله ينقود إسا كجايبا كانت ريسيتي نقبض متي ننقبين ما ريسان قابتشون تندس قابا بيا قلت وين سينا كاسة دينا تبل بلان كاسو جالا اللي ما كاجالا لا كاسولا Topia sera mati kira sebentar aku dah. Tani jurune bekta Ethiopian jira ujolle Mame dobi gal bakkenni juru biyen ni juru yani la kosa saati location saati nagani bakkenni qalchi su dagan wallahi biyuman jira biyum kesin jira ni Ethiopia ati monni inni an Sudan jira Desa beka. Koi sena. Lak maatina kan dubbisunan beka garuu akkam birri taalaatiin beekani Ini nano ke timo kara berat ini. Kan ayo Allah dah. Dobi filawri dah. shawa ijoollee ambootinne makan saya nyote di abdi ya sadana wallahi bayu ma tokko nama gosu amma gasa diya tirrafte qorcha nyaachise micayu malta te qorcha nyaachise no wallahi na aman wasitti gode baay'ee dhagganna sosoba halkan guutuu kana tuma burri targa nama ni karran kamne nama nantan halkan guutuun rafuu bara gasaa 8-9 wajjina naasee bakka uumamina natti taasee akkaawuntii natti ergateen bulaa ganamatti nan ergaa bakka anuman ofii kootiin booddeen ka waan si jaalate fakkaatee sa'aatii sii kenna biizii birrii isaatiif jecha biizii godha halkani guyyaa nama si jaalate sitti fakkaatee sa'aatii sii kenna Inkas wallahi na mamma da wala Portiven. Osoo dura natti himteeraatte garuu sisteema biraatiin hin dubbisan ture. Ya. Ndufam shakki mata. Osoo dura birriin irraa nyaateeraatte sisteema biraatiin akka inni shakkinetti isa dubbisan ture. Qoy wallahi ni rakka jiru laalaa TikTokiin. Banko balik TikTok yo le kapten. Akka isaanii qabdaa baleetti. Online irra jira. Ajira foto isaan qabdaa. Nan qabayeen. Foto isaa ol baasi amma natti agarsiisi. Screen share godhiti. Of duuba isaa yalla hin guddisa. Isin immoo viidiyoo waraaba guys. Rikoordii godhaati birrii shaafi dunyaatiif nyaatee nafuun in ajjeesna bakka inni jirutti. Wallaahi hoggaa sadi guutuu xaa'ee isaa jaatte maal abbaasaati. Rabbi carraa kanatti fayyadamtanii jettan harkaa fuudhuu qabda. Yaa. Foto isaa ol baasi bareeddu. Amma argite wallaahi laate. Oromoo fi Oromiyaa godha dokee buusee farda. Ani lakkoofsa hin qabaa foto isaa ol baasi sana booda ati keessa lakkoofsa kennaa erga ayyamamtuu taate ani mucaa kana birrii isaa siifan deebisiisa yookaan mana daasaa galchan. Naama guyyaa lama keessatti na eegi. Harreen kun wallaahi hin dabbara birrii waggaa sadii namni taa'eetuma nyaata. Isin dabbaruun jedhanii birrii shanuu namarraa biddireeffadhee rafeen bulu baay'ee biddirumayyuu. Bodiis meeshaan akkasiin sobanna tokko jedha artimoo galgala ukko IPM isaa godhatee galgala akkaawuntiin ergaa bula itti bar akka waan lafa baasaa hartuun caantuun baati mallee ne eeggatu saa faayidaa irraa argata akkamitti rafandee hojiidha barisa amma nuti warri laayivii irratti geema taphachaa bulu kun hojiidha miti hojjetaa jirani kanatti hirriiba isaanii dhabani innis hojiidha kaa janajjanaa bula ganama birrii irraa fudhachuudhaaf jecha mal taate way shamara ani guyyaarani viidiyoo waraaba nama maatii kee sin barsiisne nama maatii kee arra booru iftaanii si barsiisa sin jedhu birrii ittiin ergen ittiin haasa'e yeroo kan kenni guyyaa waama jaalalaa kana sirriitti haasa'aa oola faaraana gootanii akkanumatti booma taanna naanna'ee wajjin immoojii boochaan fayyadamina filis akkaawuntiin haala cufsiistan immoojii boochaa dhaabaa. Mucaan militte galchi suuraa baasuu wallaalteen lufti. Waggaa dhufte lakkoofsa tokko dureessi bareedu wayii seenaa. Eenyu irratti handaabe riksii haatti fufi ruqiyyaa. Siifurra hin jiru siifurra hin jiru. Takkaas wallaahi keessan na barreessite birrii erginaan jedha irraa wallaahi naan jette keessan na barreessite kun okotti jeen sheer godhee fi. Birrii erga nama birrii irraa qabdan jedha nama birrii ergisin hin jedheedha ana bira kotta wallaahi.
Dhiira dayyuusa wallahi dhiira dhalaa birrii dhalaa teessee nyaattu uummata feekii. Aboo waalaikum assalaam itti fufisiifoo. Dubai kaardiin keessan qabu mucaan guutaa fiitii dawwalchiifadhaa. Ifooledha kan dawwal. Isuma kada deena dawwal ammasii qabu dhugaarratti. Bifoole maammee mucayyoon oolufte galche okkee. Kan si arguu dhufte. Jedhaarti kunoo. Maakii Maakii arsii kunoo. Koote je. Maakii argattee? Makkiyaa jedhamu makkiyaa argadheera. Kaardii galchee ballee nan bilbila fanii. Kaardii guutaa fiitii baa'oo isaarra jira lakkoofsi isin haa dawwalu. Kaardii malee inni birrii isaa kiisii keessaa baasan araban naa guuta okkee? Aniif inni tokko miti. Okay. Siifan maal jedhu? Wallahi ergaan qabu. Kijibummaan na fayyada ammatti ergaan qabu jedha. Eshi bakka yeroo biraa kottu. Ruqiyyaa dibuufi. Okay, galatoon mana galchuu keessanii fayyee diwa sagal. Itoophiyaadha? Eeyyan. Amma isaati jaata irra fuu? Mee itti yaali inshaallah irra fudhee yaada garuu. Amma irra yaadan hin ta'u sa'aatii kana wal janajjantanii beektanii? Waddu gali maatii namoo akka yaarsite. Miidiyaan fayyadamuu jaaladha. Sa'aatii ja'a mala Itoophiyaa dhaabbatu kala sa'aatii ja'a guute sheem Debra. En fayyadamu lubbuu miidiyaa. Warri Itoophiyaa ganama haa dhaabbatu ruksaa ganama kottu okkee ani Itoophiyaa ganama amma Duubaay fi Saawudii qofa. Dhugaa rabbi Itoophiyaan akka durii irra fanii. Yaali kaamee lubbuu irra fanii. Inshaallah yoo Saabeen ture maatii. Ashii nayyaa. Natti. Ashii. Diwa sagal. Warra gastii irra fooloo gootanii of jalaa buusuun barbaaddan. Diidam. Digdam. 41. 41. 58 40 lakkoofsa lama yoo hundi deeka biraasiin. Maatii si ergaan jira qabadhu. Warra koomentii dhiisaa koppiliinkii fi sheeridhaa fi taaptaabiidhaa fi fooloo godha maqaa isaa natti bareeddu. Maqaan isaa Taajuu. Taajuu maqaan kee Kiyya Ruqaa. Meetii godhadhu. Okay. Wayii mucaa akkam na gubeesii namtichoon akka waan birrii hiyyaatitti na gubaa haara keessa kiyya. Haala mucaan itti mattuun nama gooyaa ki wallahi lazi. Otaanaati nan naqqala wallahi birrii miti. Birrii kan hunda narraa fuudhee miti. Birrii kuma shammaan harkaan fuudhee wallahi hin dhiisoon nan du'ee bada malee. Kombiyaa tuweeti miskiin mucaan miskiina maal gooti miti. Miskiina akkanatti itti bakka bakka mana keessa waan baay'ee dhokateera baay'ee ganaan baane malee dubbiin. Lakkoofsa biraa fidiin hojjetu cufaadha kun. Maakiin hin baate jala nagalchan jettu. Yaarratti baasanii san Bayi kootu ni nuti keeti maakii. Bayi azala bahiiti koota baay'ee asal baasanii kana miidiyaa irratti. Okay, lubbuu lakkoofsa duwwaa sagal. Duwwaa sagal. 700. 700. Duwwaadha. 7. 20. Ammallee 700 irraan bareeddu. 700 irraan 60. Eshi. 7 20. 7 deedda. Yaa. Tokko sadii. Tirfiidha bareeddu. Tokko lama sadii afur. Okay. Meetii qabadhu.